Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalala isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina akkasumas gara miseensa maatii chaanala kanaa warri hin dhufin Subscribe godhuudhaan miseensa maatii chaanala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna. Affeeramtanii jirtu gara maatii biiftuu Orootti makamaa. Mata duree oduutiin oduun jalqaba. Abbaan qabeenyaa Oromoo tokko Oromoota dhiha Oromiyaa yookaan lixa biiftuu uummata Oromootti bana humni finxaalessaa haleellaa irratti raawwatuun qe'ee isaaniitii fi qabeenya isaanii irraa buqqisee fi gargaarsa namoomaa birrii miliyoona 10tti tilmaamamu taasiseefii jira. Dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu ayyaanni irreechaa yuuneeskoo irratti galmaa'uuf hojjetamaa jira jedhamee jira. Dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu yeroon kaffaltii daballii mindaa dheereffame odeeffannoon jedhu odeeffannoo sobaati. Kaffaltiin daballii mindaa fulbaanarraa jalqabee hojjettootaaf kan kaffalamu ta'uu ibsamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa godinaalee fi zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa bilxiginnaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as haleellaa humnoota mootummaa bilxiginnaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduu biyya alaatiin Kaanaadaa, UK fi Awustiraaliyaan har'a Filisteemi beekamtii abbaa biyyummaa kennaniifii jiru. Dabalata isaa qabna. Oduun inni biraa kan biyya alaatirraa arganne oduu dinqisiisoodha. Inni kunis Jaapaanitti namoonni waggaa 100 ol jiraatan 100 ol jedhamee jira. Kana keessaa parsantiin 88 dubartoota moo dhiirota kan jedhu dabalata isaa qabannee jirra isiniin kenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaatu. Oduun kun oduu gammachiisaadha. Abbaan qabeenyaa ilmi Oromoo gara laafessaa fi abbaan rakkataa ilmaan Oromoo lixa biiftuutiif gargaarsa boonsaa taasisee jira. Obbo Yaadataa Juneedii ilmaan Oromoo lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti haleellaa humnoonni finxaaleeyyii irratti raawwataniin qabeenya isaaniitii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif gargaarsa namoomaa wantoota garaagaraa of keessatti qabate kan birrii miliyoona hedduu lakkaa'amu arjoomeefii jira. Gargaarsa namoomaa wantoota garaagaraa of keessatti qabate meeshaalee tilmaama birrii miliyoona 10 konkolaataa 5 namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii rakkoo garaagaraatiif saaxilamaniif ergee jira. Meeshaaleen deeggarsa namoomaa kunneen daakuu kuntaala hedduu, zayitii liitira hedduu fi akkasumas firaasha fi meeshaalee biroollee garas geeffamee jira. Gargaarsa taasifame kanatti namoonni hedduun gammadanii jiru. Akkasumas obbo Yaadataa Juneedii galateeffatanii jiru. Nulleen galatoomi jennee ni jirra. Akkasumas haaluma wal fakkaatu namoota fi dhaabbileen gargaarsaa biroolleen namoota kana bira dhaabbadhaan waamicha kenna. Kan biyya keessattiif kan biyya alaa waan qabdaniin uummata kana bira dhaabbachuudhaan rakkoo isaanii irraa qooddadhaa jechuudhaan waamicha isiniif taasifnee jirra. Oduma kanaan wal qabateen uummanni Horroo Guduruu Wallaggaatii fi Wallagga Bahaa mootummaa komatee jira. Mootummaan uummata qe'ee isaatti humna finxaalessaan haleellan irratti raawwatu haleellaa irraa baraaruu hin dandeenye. Lubbuu uummata haleellaa humna finxaalessaa kanaan badaa jirtu badii irraa oolchuu hin dandeenye. Qabeenya humni finxaalessaa kun kaan saamee kaan mancaasu baraaruu hin dandeenye. Kun marri yoo ta'u cal'isee ilaalaa ture. Garuu yeroo rakkoon kun marri ta'ee qe'ee keenya fi qabeenya keenya irraa buqqaanee badhetti hafnetti yeroo uummanni biyyattiitti fi mootummalleen nu gargaara jennee eegaa jirrutti namoota gargaarsa nu taasisan caasan mootummaa qabee hidhuun baay'ee nu gaddisiisee jira. Gochi kun gocha qaanessaa fi gocha fokkisaadha. Mootummaan qaamota gocha kana raawwatan kan miseensota waldaa tola ooltota abbaa makoo jedhamu kan uummata haleellaa humni finxaalessaa irratti raawwateen qe'ee isaa irraa buqqa'aniif gargaarsa geesse yookaan gargaarsa namoomaa geesse. To'atuun guyyoota mana hidhatti dararaa jiran akka gadi dhiisan kana duras gaafannee jirra ammas irra deebinee gaafanna. Namoonni kun badii tokkollee hin qabanii gadi dhiisaa jennee ni jirra jechuudhaan jiraattonni aanaa Abee Dongoroo gaafatanii jiru. Oduun itti aanu daballiin mindaa hin dheereffamne yookaan hin dheeranne jedha. Biiroon Faayinaansii daballiin mindaa hojjettoota mootummaatiif baatii fulbaanaa irraa eegalee dabalamuun labsamee ture hin dheereffamne. Kaffaltiin mindaa baatii fulbaanaa irraa eegalee hojiirra ni oola. Odeeffannoon yeroon kaffaltii daballii mindaa
dheereffamee jedhu eessaa akka dhufe hin beeknu. Erga odeeffannoon daballii mindaa uummataaf ifa ta'ee as fulbaana irraa eegalee daballii mindaa hojiirra oolchuuf hojjetaa jirra. Haala daballii mindaa haaraa kanaan mindaan xiqqaan hojjetaa mootummaa tokko 4,760 irraa 6,000tti ol guddatee jirra. Mindaan guddaan immoo 21,492 irraa gara 39,000tti ol guddatee jira. Mindaan ka'umsa digirii jalqabaa birrii 6,940 irraa 11,500tti ol siqee jira. Haaluma kanaan daballiin mindaa baatii fulbaanaa irraa jalqabamee hojiirra oolchuuf hojjetamaa jira jedhee jira. Waajjirri faayinaansii biyyattii oduun itti aanu irreessi yuuniskootti galmaa'uudhaaf adeemsarra jiraachuun himamee jira. Ayyaanni irreessaa bara kana biyya keessaa fi biyya alaa biyyoota garaagaraa keessatti sirna ho'aan kabajuuf qophiin taasifamaa jira. Biyya alaa Ameerikaa magaalaa Siyaatilitti har'a kabajamee jira. Sirni ayyaanichaa haala ho'aan kan kabajamee fi keessummoonni garaagaraa kan irratti argaman jedhamee jira. Kaanaadaa magaalota garaagaraa keessattis kabajuuf sagantaan qabamee jira. Magaalaa Kaalgaariitti fulbaana 27,2025tti kan kabajamu akka ta'e kan himame yoo ta'u magaalaa Edmontonitti immoo kabajamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e irreessi ayyaana galateeffannaa, ayyaana tokkummaa fi araaraa yoo ta'u yuuneeskootti galmaa'uudhaaf adeemsarra jira jedhani abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa. Abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa itti dabaluunis irreessi hora Finfinneetti fi hora Arsadee kan bara kana karaa aadaa fi duudhaa isaa eeggateen akka kabajamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu himanii jiru. Irreessi hora Finfinnee magaalaa Finfinnee keessaa dhiibamee bahaa turu yaadachiisuun hora Finfinneetti deebi'ee irreeffatamuu kan jalqabe bara 2012tti yoo ta'u barana waggaa 7ffaa isaati jedhanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa godinaalee fi zoonilee garaagaraa keessatti waraana mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwataa jiruun loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasisee injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan har'a waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggatti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Qeellam Wallaggaa magaalaa Caanqaatti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Haleellaa irratti raawwateen hedduu madeesse, hedduu addunyaa tanarraa godaansise, meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Tarkaanfii har'a raawwateen injifannoon inni biraa kan inni argate kan viidiyoo irratti argitan kanadha. Isaanin viidiyoo irratti argitan kun humnoota mootummaan bobbaasuun saba isaanii irratti miidhaa garaagaraatti fi dararaa garaagaraa raawwataa turanidha. Humnoota manneen uummataa gubaa turan, qabeenya uummataa mancaasaa turan, dararaa garaagaraa namoota nagaa irratti dhaqqabsiisaa turan jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Odeeffannoon inni biraa odeeffannoo injifannoo guyyaa kaleessaa isiniin gennedha. Kan baha Oromiyaa irraa nu dhaqqabee turedha. Baha Oromiyaa Harargee lixaa aanaa Hancaaritti guyyaa kaleessaa tarkaanfii humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhateen humnoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo irratti argatuu isaa isiniin gennee turre. Dabalata odeeffannoo nu ga'e qabna. Dabalata odeeffannootiin haleellaa guyyaa kaleessaa aanaa Hancaara ganda Rashiid iddoo addaa Gooroo Bubbee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen ajajoota 52 fi akkasumas humnoota biroo 19 walitti qaba. Humnoota waraana mootummaa 21 addunyaa kanarraa godaansisee loltoota mootummaa Bilxiginnaa 31 immoo madoodhaan adabee jira. Akkasumas haleellaa raawwateen meeshaalee hedduu hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. AKM 6 akkasumas hidhannoo hedduu, rasaasa hedduu fi meeshaalee biroollee kan hiikkate ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee jira. Haleellaa humnoota mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan kan harkaan qabeessa akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu ifoomsee jira. Akkasumas giddugala Oromiyaa bakkoota garaagarattis haleellaa raawwatee jira. Haleellaa raawwateenis miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo boonsaa irratti galmeesse jedhee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun mooraa qabsoo waraana bilisummaa Oromootiif galii taasise jedhee jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kanatti gama mootummaatiin odeeffannoo argachuuf yaallee jirra. Odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Odeeffannoon gama mootummaatiin jiru miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatan kan jedhu yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo kana haalee jira. Iddoo waraanni bilisummaa harka itti kennate jedhanitti waraanni bilisummaa Oromoo
guyyaa kaleessa haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwateen humnoota mootummaa biltiginnaa akka baala mukaatti harcaasee jira jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u, warroonni harka kennatan jedhamani warra diraamaaf qindeeffamanii akkasumas faarsee bulaa walitti qabuudhaan waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuudhaan diraamaa hojjetame jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo haalee jira. Itti dabaluunis waraanni bilisummaa Oromoo ibsa kenneen waraanni bilisummaa Oromoo yeroo harka kennatu bira dabree jira. Yeroo fakkeessaa fi ololaa fi diraamaan dhaabamu bira dabree jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetti fulla'ee hojii hojjetaa jira jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Oduu biyya alaatiin Kaanaadaa, UK fi Awustiraaliyaan Paalestaayiniif beekamtii biyyummaa kennanii jiru. Kaanaadaa, UK fi Awustiraaliyaan Paalestaayiniif beekamtii biyyummaa kennuun murtoo biyyoota kanneeniif furmaata biyyoota lama gidduutti barbaadamu deeggaruuf ta'uun himamee jira. UK'n Kaanaadaa fi Awustiraaliyaatti aantee walabummaa Paalestaayiniif beekamtii laachuun murtoo seena qabeessa jedhamee jira. Kaanaadaan biyya miseensa G7 jalqaba Filisxeemiif beekamtii kennite taatee jirti. UK fi Awustiraaliyaan kan itti aanan yoo ta'u, ministeerri muummee UK Keir Starmer akka jedhetti gidiraa giddugala bahaatti deemaa jiru. Nagaa fi furmaata biyya lamaatti lubbuu horuuf dalagaa jirra jedhee jira. Yeroo Filisxeemiif beekamtii kenninu irra dhaqqabnee jirra jedhee jira. Kanaaf United Kingdom yookaan UK'n ifatti bulchiinsa Filisxeemiif beekamtii abbaa biyyummaa kennitee jirti jedhee jira. Murtee biyyoota kana Ameerikaa fi Israa'el mormanii jiru. Adeemsi kun Hamaas badhaasuudha jechuudhaan ministeerri muummee Israa'el dubbatee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp immoo ergaa Kaanaadaan beekamtii kennitee booda fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti yaada kenneen Kaanaadaan Filisxeemiif beekamtii biyyummaa kennuun daldala Ameerikaa wajjin taasiftu rakkoorra kan buusu jedhee jira. Oduun itti aanu kun oduu dinqisiisa mootummaan Jaappaan lammiileen isaa umriin isaanii waggaa 100 ol ta'e 100 caaluu beeksisee jira. Kan nama dinqisiise immoo parsantiin 88 dubartoota yoo ta'an dhiirri immoo parsantii 11 qofa jedhamee jira. Baay'inni lakkoofsa kanaatis kan kanaan dura biyyattii keessatti hin beekamnee fi akka riikardiitti kan galmaa'edha jedhamee jira. Walitti aansuudhaan waggoota 55f riikardii galmeessaa kan dhufan manguddoonni Jaappaan waggaa dheeraa jiraatan kunneenis hanganuma baatii waxabajjiitti 99,763 akka turan ministeerri fayyaa biyyattii dhiyeenya beeksisee ture. Namoota umriin isaanii waggaa dheeraaf jiraatan kanneen keessaa parsantiin 88 kan ta'an dubartoota jedhamee jira. Lakkoofsi dubartoota 87,784 yoo ta'u, lakkoofsi dhiirotaa immoo 11,979 ta'uu ministeerri fayyaa Jaappaan Mr. Takamaro Fukuokaan beeksisanii jiru. Kan nama dinqisiise iccitiin waggaa 100 fi sanaa ol jiraachuu lammiilee Jaappaan maali kan jedhuu fi akkasumas lammiilee Jaappaan waggaa 100 ol jiraatan keessaa harki 88 dubartoota ta'uun nama ajaa'ibsiisee jira. Dhumarratti ministeerri fayyaa biyyattii namoota kanneeniin baga gammaddan jedheenii jira. Oduu ispoortiitiin Itiyoophiyaan meedaalaa warqee malee dorgommicha xumurtee jirti. Gareen atileetiksii Itiyoophiyaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 20ffaa irratti hirmaate warqee osoo hin argatin dorgommicha xumuree jira. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 20ffaa Jaappaan Tookiyootti gaggeeffame irratti atileetonni Itiyoophiyaa warqee galmeessuuf yookaan argatuuf dorgommii cimaa taasisaa turanis osoo hin milkaa'in hafanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.